السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في داوتوتا أوروميا انترناشنال بروكاست أوروميا انترناشنال بروكاست الراديو سندجسنا ودو تناوجني سلين سامامدي روجيسي سياسة بكمان بويا يا بشير واي موتم ما بيجي بولشاجر وكنا جاني دبتان أبي هنگو مسرنا نفتن يوم ما قدي دابو فهمين ينورت راوتان أورومو برتي تفتموس روما إرتي نفتن يوماتو إسانيا تشوف جرا هنگا أماتو إساك أبتاني وان بايت ملكهاني تجرن جتشو روجيسي سياسة أبويا يا بشير دبتاني تجرن قباسة دبلتا درارتو شامي أكتان تسنيف ديستي روجيسي سياسة بكمان أبويا يا بشير واي موتما أما بيا بولشا جرو أكنا جتشون دبتاني جران أبي هنگو مسيرنا نفتن يوما قدابو فهمين ينورتي راوتين أورمو براتي تفتموس روما يرتي نفتن يوتما نياتشمون إساهن أولو جان هنگا أما تيسا قبتاني وان باي اتملكاني جران إسا ديگروف حال دوري كنني في توران إفادة غرا جبينا توكو ملي وان أورمو في أورمو ما فكاتو هند أكا ديگوداف سانيس أوف قسنا tokko malee godhee fi ture ammallee godhutti jira garuu ammas zaragaraa hin geenye jaboo Oromoo kan akka Jawaar Mahmad fa hidhuu qofa osoo hin taane akka ajjeesuuf dhiibbaa jiran san yoo raawwateef isa booda guututti Oromoo irraa akka addaan citu ni beekan san barbaaduu gaafa haadni isaanii fi Oromoo walitti hidhu guututti cite isaa mirkaneeffatan booda tarkaanfii isa dhumaatti cehu warra Oromoo keessaa isatti marsee ture hunda dhabee kobatti galuu isaa gaafa mirkaneeffatan akkuma jedhan sanii akka hoomachaatti of dura fuudhanii dhabamsiisuu gaafas abbaa irree to'annaa ofii oolchuu hin danda'amu hundee keessaa dhufe diigee diina bakka buufateera waan ta'eef abjuu nugusummaa fi abbaa irrummaa inni qabsoo akkasitti jalaa kasaarte nafxanyoonni shira ittiin deemaa jiran kana dhooyfachuuf dadhabbii sadaqataa maltuu galuu jechuun gad bahanii dubbachuu jalqabanii shirri ilma nafxanyaa kun akkuma jirutti tahee yoo bade abiyyi cubbuu hanga ammaatti Oromoo irratti raawwatee bada malee Oromoon doonii isaa irraa bu'ee jira hambeenya seenaa dhiifama hin goone kan hanga ammaatti saba kanarratti raawwate Oromoo biratti abiyyi fi nafxanyaan humaa garaagarummaa akka hin qabnees mirkaneeffatee jira garuu ammas irraa xiqqaa takka ni qaba Jawaarii fi hooggantoota siyaasaa Oromoo daddafee hidharraa baasuu ofiis biyya kanaas badii irraa oolchuu carraa hanga ijaa fi ni qaba jechuun rogeessi siyaasaa Oromoo beekamaan obbo Yaayaa Bashiir dubbatanii jiran. Hooggantoota Oromoo Baankii Daldala Itoophiyaa keessa ariif dura ta'an boordii Baankii Daldala Itoophiyaa Taklawaldi Asnaafuu shira guddaa xaxaa jira. Faan Muhammad akkatti aanutti isiniif dhiyeessa. Hooggantoota Oromoo Baankii Daldala Itoophiyaa keessa ariif dura ta'an boordii Baankii Daldala Itoophiyaa Taklawaldi Asnaafuu shira guddaa xaxaa jira. Keessattuu hooggantoota Oromoo Baankicha hooggansa murteessaa irra jiran ariitan malee jechuun dhaadachaa jira. Hooggantoota baankii biyyoolessaa Dr. Yingar Dasee waliin ta'uun pirezidaantii baankichaa obbo Abbee Saanoo irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jiran. Namoota nuti barbaanne malee muuduu hin dandeessu jechuudhaan hojii isaa danqaa jiru. Keessattuu bakkeewwan murteessoo kanneen akka humna namaa tajaajila liqii fi biizinasii hooggansa Oromoo irraa kaasaati Amaaraan bakka buusaa jechaa jiru. Kun ammoo hojmaataa fi seera baankii kan cabsedha. Muudama pirezidaantii Abbee Saanoo dhiyeeffatanis boordii baankichaa deeggaruun baankiin biyyoolessaa fudhachuu dideera. Muudama baankichaa kana kan dhiyeeffatu pirezidaantiidha. Boordiin ammoo waan pirezidaantiin dhiyeeffatee ni mirkaneessa. Sana booda baankiin biyyoolessaa muudamicha mirkaneessa. Boordiin baankii daldala Itoophiyaa adeemsa kana faalleessuun muudama nuuf dhiyeessuun dura muudamtoota irratti baankii biyyoolessaa waliin mari'adhaa jechaa jira. Kana kan raawwatu ammoo boordii baankichaa Taklawaldiidha. Kaayyoonsa hooggansa Oromoo baankicha keessaa dhabamsiisuudha. Gama biraatiin ammoo daayirektera diskiriitii Adaamaa Hanna Olaanaan himatamuun hojiirraa ari'aman Biruk sabaan Amaara kan ta'an haal duree tokko malee gara hojiitti akka deebi'an muudamuuf Taklawaldi kallattii kaa'eera. Sababa kanaan Abbeen aangoo isaanii fedha isaaniitti gallakkisuuf xaliyaa galfatanii jaamaa jira. Hojmaata badaa akkanaa dura dhaabbachuun gahee Oromoota maraati. Yeroon isaas amma. Qeeroon tarsiimoo mataa isiitii yeroo waa labsituu fi addaan dhaabuu qabaachuu malti. Qabsoon Oromoo akka sabaatti garuu daqiiqaa tokkoofillee addaan dhaabbachuu hin qabu jaan obbo Yaayaa Bashiir. Guutuu gabaasa kanaa daraartuu shaamee akkatti aanutti isiniif dhiyeessiti.
Amaduu baannus sirni nafxanyaa haaraan hooggansa nama Abiyyi jedhamuun Oromoo irratti gadhaabbataa jira. Yoo dafnee lollee ofirraa kaasne malee yoo usnee laalle nurratti milkaa. Oromoon ammas callisee laallaa namata 150 kan biraatiif ammas kottee nafxanyaa jalatti deebi'ee kufuuf deema. Qabsoon amma godhamuu qabu qabsoo diddaa sirna kanaati. Kun ammoo waamicha qeerroo qofa eegee kan gaggeeffamu dhaabamuu tahuu hin qabu. Sabni keenya guutuun guututti sirna kana diduu qaba. Qeerroon tarsiimoo mataa isaatii yeroo waa labsuuf adda dhaabu qabaachuu mala. Qabsoon Oromoo garuu akka sabaatti daqiiqaa takaaf addaan dhaabbachuu hin qabu. Akka dhala Oromootti namuu yoo sirnicha dide akeekni diinaa kun ni fashalaa. Garuu qeerroo qofa eeguun hin ta'u. Qaamni hawaasa keenyaa hunduu qabsoo kanatti dabalamuu qaba. Qotee bulaa, hojjettoota, daldaltoota hundi isaaniitu qabsootti dabalamuu qaban. Qoodni koo maali jedhee of gaafachuu qabna. Qotee bulaan yoo oomisha isaa mootummaa fi shirkaa mootummaatti gurguruu dide, daldalaa yoo qaraxa mootummaaf kafaluu dide, hojjetaa yoo adeemsa hojii isaa danqe itti dhaabbate sirna kana salphatti kuffisna. Namni keenya ofiin of hoogganee deemuu qaba. Diyaaspooraa qabsoo tumsa malee hoogganaa qabsoo godhamee ilaalamuu sirrii miti. Alarraa waan ajaa'ibaa wayii eeguuf diinaaf yeroo akka kennaa jirrutti hubachuu qaba. Oromoon ofii hoogganee ofiin of haa bilisoomsu. Kan ammaan duraa dandeenyee amma waan dadhabnuuf hin qabnu. Sirni kun yoo didanii kaanii dhiibbaa laaftutti jiga. Yoo burjaajanii qaama alarraan hooggana bilisa nu baasa kan eegan taate garuu yeroo bitittaa hundee salphaatti hin buqqaa nurratti gadhaaba. Kanaafuu yeroo hin kenninaaf warra garaaf jedhee isin gane sirna kanaa waliin dhaabbate akka nama du'eetti irraanfadhaati. Warra ulfina sabummaaf kabajaa qabdan wal gurmeessaa kallattii hundaan falmadhaa jecha rogeessa siyaasaa beekamaa Yaayaa Bashiir toora feesbuukii isaa irratti maxxanse. Chaayinaa, Raashiyaa fi Iiraan biyyoota filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa irratti dhiibbaa uumuu barbaadanidha jedhan aangawaan olaanaan basaasa Ameerikaa. Guutuu gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessan. Chaayinaa, Raashiyaa fi Iiraan biyyoota filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa irratti dhiibbaa uumuu barbaadanidha jedhan aangawaan olaanaan basaasa Ameerikaa. Ibsa daayireektara dhaabbata Ameerikaa basaasa qolattuu Wiilaayaam Efnaanaa kennan akka agarsiisutti biyyoonni eeraman sadeen tooftaalee dhiibbaa isaanii uumu dhokotaa fi ifaa ta'an fayyadamaa jiru. Biyyoonni alaa kanneen filannoo Ameerikaa irratti dhiibbaa uumu imaamata USA jijjiirsisuun biyya keessa nageenya akka hin jirre gochuuf akkasumas lammiilee Ameerikaa sirna dimokiraasii isaanii irraa amantaa akka hin qabne gochuuf fadhu jedhe. Haa ta'u malee filannoo keenya irratti akka salphatti dhiibbaa uumuu hin danda'u jedhan aangoonni basaasa Ameerikaa. Raashiyaan filannoo bara 2016 jidduu galtee akka turte himu. Raashiyaan duula na filadhaa doolaarni Tiraamp deeggaraa turte jedhu. Raashiyaan garuu kana ni heelte. Dhimmi jiddigalummaa jedhamu kana ilaalchisee maal gochuuf akka deeman ibsa miidiyaalee jamaata irratti kan gaafataman pirezidaantiin Tiraamp itti dhiyeenyaan akka hordofu hime. Ibsa aangawaa basaasaa kun wayita Tiraamp mala filannoo sagalee poostaan kennu irratti mamii guddaa akka qabu hime. Tiraamp akka jeetti karaa poostaa sagalee kennuun kun seenaa Ameerikaa keessatti filannoo hamtuu fi bu'aa isii sirrii akka hin taane raawwatu gochuu kanaaf jecha yeroo filannoo akka dheeraatu gaafatus warri paartii isaanii osoo hin hafin itti mormuun didan. Jiddugalummaa qaamolee alaa filannoo baranaa irratti dhaabbilee basaasaa fi tika biyyattii odeeffannoo ummataaf kennu hin jiru jechuun seera baastonni warri dimokiraasii komii kaasaa turan. Egaa kabajamtoota keenya oduun har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma fakkaata. Kanuma hanga oduu biraatiin walitti deebinu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.